السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بلين خي خبر مكالي أكم نجاي في جارة سنين جتشا إن شاء الله رانتنا واي ساينتستوني بو أسو من الرتي مالجأن جوا لله لا وريشانا لخيا فاريتاتن سبسكرايب ودون دقتنا وريخان اللينجا لايك يقوتني أكا فيديو أنتن بكبرات اللي ريكومند تاتي نمني دون دعوتو في إن شاء الله لايك ودون دقتنا نعم ستولتو بهذا بيكم صورتو قالتو مال فدا هيجا سومنون أركان الإسلام راتوكو نمني مسلمة خمو خمبلغه يو أزريك أبعته مالي رمضان سومنون دركما خنا نمونو ما بينا أكسمت مالي سومن سنة يرو أدادا سومنو تجرا أيام البيدي جرا تربان شوفا إسننا في خمسة سومنو جرا دوبا نوتي أكنا مسلماتي أجج ربي في إرجما ساقولو سومنا مالف أجج ربي يقولون مو خمبوها أرجتو نتمم خنا هوجان جو ربين سبحانه وتعالى وان بوانو في كبا مالي وان نميل آتتي أكنون أججني بيخوك أمنا دوبا سومنا نوتي طاعة ربي تفجني سومنو خنا أجري ربي برا أرجم سيسو مالي الدنيا رتي بوا فياك أباتشو إسا ساينتستوني قرنو أدادا جيساني إرد الدبياني مركنيساني جرن مركنيسو قفامتي إنما بوان إني فيانا ماتي في قماتشو إسان ديك إسيسي أكنا مني خانو سومنو إردتنا مخا خاسن كتاب إسا واي سومنا رتي بريساني غرتي سومنو تنمخا خاسن خيسا توكو كتابة The Fast Diet جو دبسو زنديسان هوغا سومنو قامني خينيا مالتام هوغا سومنو درسو قچومان خينيا يرو نياتا إتي أرغتشو بربادسان إتي بيلويتي نياتا نغافتا هوغا بيلويتي نياتا مالي سورتي osuma nyaata san nyaatin quuftana garre summaali fi qaamni keenya hoggaa gartee nyaata nu gaafatee nyaata san itti xannu dinne maal godha if keessa deebi'eeti waan duraan qaama keessatti ol kaayyatee fayyadamuu eegala dursoo glycogen caccabsee fayyadamee hoggaa san fixee gama ketosis deema qaamni keenya ketosisiin yeroo dheeraa turuu danda'a ketosis jechuun adeemsa qaamni keenya faatii yookiin cooma qaama keenya keessa jiru molekiyuulitti jijjiiree anniinsa yookiin enerjii nuuf kennuuf fayyadamu sani so hoggaa qaamni keenya glukoozin harkanne ketoon kanaatu qaama keessa ol ka'ee anniinsa nuuf kennuutti fufa keessattuu nuti warri amma biyya Awurooppaa kanatti sa'a 19 yookiin 20 soomannu ketoon kun waan hojii isaa gaggeessuuf nu yaachisuu hin qabu maaliif jennaan qaamni keenya yeroo ketosis keessa jiru bu'aa fayyaa adda addaa harkachaa deema mee bu'aalee qorannoo dhaabbanni internationala advances in integral medicine soomana ramadaanaa irratti bara 2016 gaggeessan haalallu bu'aaleen isaan tarreessan keessaa tokkoffaan soomanni kolesteroolii badaa hirdhisee kolesteroolii fayyaa dabala kolesteroolii jechuun waan akka coomaa tan qaamni keenya akka hormoonii adda addaa oomishuuf nu gargaaru kolesterooliin kun gosa lamaatu jira LDL kolesteroolii fi HDL kolesterool jaaniin LDL kolesteroolii badaa jechuun beekama saniifuu LDL kun qaama namaa keessatti yoo heddummaate hidda dhiigaa keessatti walitti qabamee karaa dhiigaa dhiphisuudhaan dhukkuba onnee heart attack yookiin stroke yookiin dhiiga sammuu keessatti nama faca'uuf nama saaxila HDL kolesterooliin ammoo kolesteroolii gaarii yookiin fayyaa jechuun beekama hojiin isaatiis kolesteroolii LDL saniin faallaadha kolesterooliin badaan kun akka qaama keenya keessatti nun heddummaanne hirdhisee akka gartee dhukkuba onneetii fi strookiif nun saaxilee ittisaa jechuudha saniifuu amma soomanuun kolesteroolii badaa kana qaama keenya keessaa irriseeti kolesterooliin fayyaa akka qaama keenya keessatti baay'atu godhaa jechuudha gabaabumatti carraa heart attackii fi strookiitiin qabamu hirdhisa lammaffaan ammoo immune systemii keenya jabeessee fooyyeessa immune systemiin seelii qaama keenya keessaa dhukkuba nurraa ittisanii isaan kun waardiyaalee qaama keenya dhukkuba irraa ittisanii guyyaarraa baakteeriyaalee fi jarmiilee xixiqqoo hedduu ija teenyaan hin mul'annetu nu seena akka jarmiilee fi baakteeriyaaleen tun gartee dhukkubarra nun buusne waardiyaalee rabbiin qaama keenya keessatti uume tanaatu nutiisa isaan kun immune system jaaman duuba soomonni akkamitti isaan kana fooyyeessa hoggaa soommannu garaan keenya raftii godha yeroo tana qaamni keenya seeliilee immune systemii tan hubamte yookiin damage taate firraa baasee haaree tolcha gabaabumatti akkasii galuuf akka hoggaa gartee mobaayilii kee firiis tahee si dalaguu didee dhaamsituu gartee dhaamsiteen qabsiistu hoggaan fi mobaayilii kee si dalaguu didee akka inni refresh tahee si dalaguuf so akkasitti soomanni kuni immune systemii kana reboot godha qaama kee kana reboot godha jechuudha gabaabumatti sadaffaan guddina seelii sammuu gargaara guddina seelii sammuu kamitti gargaara akka inni itti gargaaru keemikaala BNDF jaamutu jira warri fayyaani beekaa sammuu teenya keessa jechuudha keemikaalli BNDF kuni waa yaadachuuf waa barachuuf gartee seeliileen sammuu akka hin miidhamne gartee godhuudhaaf gargaara soomana hoggaa soomannu
keemikaalli BNDF jedhamu kun sammuu teenya keessatti ol dabalee guddina seelii sammuu teenyaa tana gargaaraa jechuudha. Saniifuu soomanuun fayyaa sammuu teenyaatiif illee gaariidha jechuudha. Tana beeki. Afraffaan sukkara qaama keenya keessa jiran hir'isa. Sukkarri hoggaa dhiiga keenya keessatti ol ka'e qaamaa fi sammuullee nama miidha. Hoggaa soomannu insuliin sensitivitii keenya dabalaa waan dhufuuf yeroo tana sukkarri ol ka'ee jirulleen gabbu'aa jechuudha. Garuu bakka tanatti namoonni dhukkuba sukkaraa qabdan doktora keessaniin mari'achuun barbaachisaadha. Maaliif effektiin inni namoota gartee dhukkuba sukkaraa qaban adda addaa irratti qabaatu wal dhaba waan ta'eef doktora keessaniin mari'achuun barbaachisaadha. Haa ta'u garuu warreen gartee pre-diabetes tahan carraa type 2 diabetesiin qabamuu hir'isuu bira kutee akka gartee diagnosis sanuu reverse godha. Kana jechuun maali? Dhukkubuma sanurraa si fayyisuu danda'a. Pre-diabetes jechuun hoggaa sukkarri qaama namaa keessatti ol ka'ee garuu akkasitti hisaabarra ol kutee dhukkuba sukkaraa diabetes kan jedhamu san osoo hin gahin gartee jiddugalatti hafee jiru jechuudha. Kana jechuun maali jechuudha? Namni pre-diabetes ta'ee irra guddaan isaa type 2 diabetes kana develop godha yeroo hamma tokko booda dhukkuba sukkaraatiin qabamaa jechuudha. Gabaabumatti nama dhukkuba sukkaraatiin qabamu karaa jiru jechuudha pre-diabetes jechuun. Bakka tanatti wanni si ajaa'ibu keessattuu warri pre-diabetes ta'an kuni parsantiin 90 ifirratti hin beekan akkaanii fi dhukkuba sukkaraatiin qabamuuf karaa jiran ifirratti quban qabanii jechuudha. Inshallah kana yoo rabbi jee sagantaa biraa keessatti hin qabadhee dhiyaadha. Gabaabumatti soomanni dhukkuba sukkaraatiif illee dawaadha jechuudha. Akkana shanaffaan soomanni hoggaa soomannu gabbina hir'isa. Hungaa akkuma beekamu qaamni keenya hoggaa nyaata dhiisee if keessa deebi'eeti cooma nu keessa jiru san caccabsee fayyadama. Kun akka gabbinni keenya irratu godha. Garuu dogongorri nuti yeroo hedduu goonu maali? Hoggaa soomana furru san nyaata firra dabarsinee halkan kana nyaataa bulla. Alhamdulillah. Firaan kuchiisa isa. Kanaaf namni gariin an soomana keessa niin gabbadhaa'u jaan agarree. Maaliif halkan kana fi guuraa bula kaa? Kunoo tanaan jaa an duraanuun beekee hoggaa akkasin neexee gootu walamqaa. Warri soomana keessa gabbatu suni warra gartee halkan nyaata firra dabarsu sani. Kun dogongora. Nyaata firra dabarsuun akka shari'aattis dhorkaadha. Akka fayyaattis dhukkuba. Saniifuu hoggaa soomana furru nyaata qiyaasaan nyaachuun dirqama. Amma qabxiilee saayintistoonni mirkaneessan keessaa ciccimtuu fi muraasaan isiniif hime. Namni dabalataan qabiyyee tana diteelii keessa seentanii dubbisuu barbaadan Advances in Integral Medicine Scientific Research or Ramadan jettanii ilaaluu dandeessan. Walumaa galatti soomanuun bu'aa adda addaa qaama keenyaaf qabaachuu shakkiin hin jiru. Namoonni dhibee adda addaa qabaatan yoo if sodaatan doktora isaaniitiin mari'achuun barbaachisaadha. Alhamdulillah qorannoon kanaatuun akka imaanni keenya dabaluu fi akka islaamummaa tanatti daran gammannu nu gootus nuti akkuma rabbiin jedhee as-siyaamu lii wa ana ajzii bih soomanni anaa fi anaatu galata nama naaf jecha soomaneef galchaa jedhe rabbiin subhaanahu wa ta'ala. Saniifuu nuti rabbumaaf jennee ikhlaasan liwajhi illaa soomanuu qabna. Warra isaaf jecha soomanee borus fuula rabbii duratti gammadu nu haa godhu jecha alhamdulillah ala ni'matil islaam. Hayya Ramadaanaaf illee baatuma lamaan nu hafe hammasuu inshallah amma irraa dandeessan sunnaa irraa illee soomanuun waan gaariidha. Soomanuuf tattaaffii godhaan isiniin jaa inshallah warra Ramadaana sanitti illee nagayaan dhaqqabee nagayaan soomanuun nu haa godhu. Hayya sagantaan irraaf qabadde dhiyaate tana fakkaatti sheer godhaa waliin gaha hamma viidiyoo biraatti walitti deebinu wassalaamu alaikum nagayaan naa tura. سومنون دقاتنا نما توبتي إفكر كل ليسي وجي قارين جيرو سائبسي نتاسي سيأتي مولا يا ربي همت في ديني من الراكبي